I love it so much. Okay, coming to the channel Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaa hadhaa barumsa afaan spookeniitti walitti deemnee jira. Barumsa keenya dhakeetti barumsa toopikii baay'ee barbaachisaa fi barattoonni baay'een kan hojii rakkatan barachuu deemnaa innis maalidha afaan Ingiliffaa yookaan immoo phrase yookaan immoo gaaleewwan garaagaraa kan barsiisaa fi barataan yookaan immoo barataaf barataan gola keessatti wajjin fayyadamu ilaalachuudha. Barumsi keenya maalidha classroom English jechuudha. Ingiliffa gola keessaa jechuudha. Everything is start from what? From the class. That's why today hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing? What's new guys? What's cracking? What's up man? How you doing guys? You okay? I hope so. You fine? I hope so. Today is a Monday. It's Monday, yeah, sure. In our today's class, we're gonna see a spoken class. Under the spoken class, or our today's topic is focused on what is on classroom English. That means what kinds of expression that you use whenever you make kind of just communication or conversation within the students or within the teachers guys or with your classmate students. So today we're gonna see part 1 or class 1. It is about classroom English. Actually, it's not only this one. There are so many ways to use, or there are so many ways that express or that talk that you use in our class medicines. For today, we're gonna see only 1 or 2 expressions which is very useful. Please stay with me until the end of my video. Before I get to my class, I want to say something guys, or I don't just start my class without saying thank you so much for your subscribers. I did it, I scored it, and about 10,000 subscribers. Thank you so much, every one of you guys. I love you so much. Okay, coming to the channel Aku English with Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan guyyaa hadhaa barumsa afaan spookeniitti walitti deemnee jira. Barumsa keenya dhakeetti barumsa toopikii baay'ee barbaachisaa fi barattoonni baay'een kan hojii rakkatan barachuu deemnaa innis maalidha afaan Ingiliffaa yookaan immoo phrase yookaan immoo gaaleewwan garaagaraa kan barsiisaa fi barataan yookaan immoo barataaf barataan gola keessatti wajjin fayyadamu ilaalachuudha. Barumsi keenya maalidha classroom English jechuudha. Ingiliffa gola keessaa jechuudha. Everything is start from what? From the class. That's why today we decide to learn about what? About classroom English. Okay, classroom English keenya dhakeetti kan laallu waa'ee maaliti akkaataa itti afaan Ingiliffaatiin tasa yoo barfattee dhufte yookaan immoo gola keessa yeroo seentu iddoo qullaa yoo dhabde akkamitti teessoo Ingiliffaan gaafatta jechuun teessoo kan namatti irra jira akkasumas immoo teessoo san namatti irra jira yookaan immoo si maddiyoo taa'e si mufachiisaa yookaan immoo si fundiroo taa'e qirsi jira yookaan immoo si mufachiisaa jettee afaan Ingiliffaatiin haala kamiin gaafatta. Sometimes yeroo tokko immoo konkolaataa keessatti illee tasa bootaa yoo dhabde iddoo san nama jira as taa'u jechuu barbaadde haala kamiin jettaa. You will learn so many things from our today's class. Please stay with me now. Okay, now the first one say that Tokofan Majida. Is this seat taken? Is this seat taken? My two can say, is this seat taken? It don't come. Is this seat taken? Okay, you just hear the question, guys. Is this seat taken? It don't come. You can more. It don't come. Majura. For Kenya, if you let that of there, ala chura. Bootaa dhabdee nama wayii gaafachuu barbaadde yookaan immoo nama sibira jiru gaafachuu barbaadde maal gaafata? Is this it taken jettan jechuudha. Iddoon qaame jechuudha. Is this it taken? Yookaan immoo gara biraatiin Ingiliffaa biraa fayyadamtee you can say is this place jechuun deetaa rakkoon qaba jechuudha. Is this place jechuun iddoo jechuudha. You can say is this place taken? Or you can say is this chair taken? Is this chair taken? Iddoo is this seat jechuun seat jechuun maal jechuudha? Kunama iddoo asitti kan agarsiisudha. Is this it taken, bro? Hey sister, please. Is this it taken? Hey bro, is this it taken? It don't come, eh? Jechuun deetachu. Or you can say, is this place or is this chair taken? Teessoon qaamete haala kana gaafachuu deetachu. Okay, what if the chair or the seat is distance on you or from you? If the chair is just found on the distance from you, we can say is that seat taken in nature. Yo teessoo sura fagaatee bakka san dhaqabuu hin dandeenye iddoon sun qabamee itti gaafachuu barbaade maal itti gaafata? Is that seat taken?
Is that seat taken? Or you can say, is that chair taken? Teessoon qoome. Is that chair taken? Or you can say, is that place taken? Is that place taken? Jettee haala kanaan gaafata jechuudha. Okay, this is the first option. Kuni haala awwalatti gaafata jechuudha. Karaa biraatiin ammoo, here is also we have another option to ask for a chair. Or you can say here is, do you mind if I sit here? Okay, you can say, do you mind if I sit here, please? That means, is it okay? Is it okay if I sit here? Do you mind if I sit here? As yoo taa'e qirsiidha. Yookaan ammoo si mufachiisa. Do you mind if I sit here? Or you can say, do you mind if I sit there? Say, do you mind if I sit there? Achi yoo taa'e si mufachiisa yookaan ammoo qirsiidha jechuudha. Do you mind if I sit there? Or you can say, do you mind if I sit beside you? Do you mind if I sit beside? Okay, beside, there, here. Here jechuun asi, there jechuun achi, beside jechuun ammoo maddi jechuudha. Do you mind if I sit beside you? Si maddi yoo taa'e si mufachiisa. Please, do you mind, bro, if I sit beside you? Come on, man. Do you mind? Do you mind? Okay, now, the next one you can say, do you mind if I sit ahead of you? Okay, do you mind if I sit ahead of you? Tasa mucaa gabaabaa yookaan ammoo nama gabaabaa taa'oo jiraate isa fuuldura taa'uu barbaadde yookaan ammoo teettee waa barreessuu barbaadde maataani, do you mind if I sit ahead of you? Si fuuldura yoo taa'e si mufachiisa. Do you mind, bro? Please. Hey, man, do you mind if I sit ahead of you? Ahead of you means what? In front of you, that means. Do you mind if I sit ahead of you? Maybe. Namicha maal ta'uu danda'a deebiisaa walumaan laalachuudha. Yoo ayyamuun barbaadde maataani, yoo ayyamuun barbaadne yookaan ammoo nama jirachuu barbaadde maataan walumaan laalachuudha. So you can say, do you mind if I sit ahead of you? Si fuuldura yoo taa'e si mufachiisa. Or you can say, is it okay if I sit here? Is it okay? Is it okay if I sit here? As yoo taa'e rakkoo qaba. Hey guys, hey bro, hey sister, please, is it okay if I sit here? Is it okay? Is it okay if I sit here? As yoo taa'e si mufachiisa jechuudha. This is how you ask for someone's or for a chair, that means. Then now let's come to the response. What kind of response is there? Okay, may deebiiwwan akkamii akka jiran hin laala jechuudha. Namni tokko is this taken jedhee si gaafate teessoon qaamattee deebisuu barbaadde haala kamiin deebistaa yookaan ammoo hin qaamne taa'ee jechuu barbaadde haala kamiin jette kadhu deebisaa positive response fi negative response walumaan laalla. Stay with me. Okay. Okay, now guys, please let's see the response of the question. Now guys, if somebody asked you for this chair, for this time you can say, is this taken? Namni tokko yoo si gaafate teessoon qaame, is this taken? Or do you mind if I sit here? Do you mind if I sit there? Do you mind if I sit in front of you? Yookaan ammoo ahead of you sin jedhee yoo teessoon qaamee jiraate yookaan ammoo bakka san namni yoo jiraate, if the place belongs to someone else or if the place is just belongs to Mr. X, then how do you reply for the person, or how do you respond for the person by saying yes, it's taken? It doesn't come with some timur bad matter, but tani yes, it's taken. Kamejra, Namajra, so allo, Namakavate Yachunet. You can say yes, it's taken. Is it taken? Yes, it's taken. Kunibida Karetana Arachur, Akata conversation has a catachura. You can say yes, it's booked. The Tara Congabuchura, yes, it's booked. Demisa Tokometura. You can say yes, it's booked. Or you can say yes, it's reserved. Yes, it's what? Yes, it's reserved. Reserved. Okay, this is R. You can say yes, it's reserved. Yoruba galma kesatti yookaan ammoo hoteela faa accommodation like shelter kanni you gabachuu barbaadde argaa kana barbaade yotteni, I'm sorry, this is reserved jechuun danda'an jechuudha. Reserved jechuun tahidual yookaan ammoo qaamee jira jechuudha. The next one you can say yes, it's occupied. Very old English, guys. You can say yes, it's occupied. Qaamee jira jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kun martuu maal agarsiisa? Deebii tokko agarsiisa jechuudha. But this one you can say no, I don't mind. No, I don't mind you ferimna. If the question is say that, or if the question is starting by saying, do you mind if I sit here? Yo jedhesi gaafate, no, I don't mind jechuudha. Do you mind jedhesi jalqabnaan yookaan ammoo gaafin isaa do you mind jedhee jalqabnaan deebii isaa maadha? Yoo bakka san taa'uun si mufachiifne
yookaan immoo bakka san yoo hin qabamin maatti deebista no I don't mind namuu fakkisa jechuudha. No I don't mind. Hey brother, do you mind if I sit ahead of you? Huh? No? No I don't mind. Say no I don't mind. Turn up sound. Say I don't mind. No, I don't mind. You see, guys, how my friend just respond the answer. You say, I know I don't mind. That means that you might not to the no, I don't mind. Okay, do you mind if I slap you? Do you mind, better? Yeah, I mind. Or you can say, I'm sorry, you cannot. You see? Do you mind if I kiss ahead of you? Or you can say, do you mind if I kiss over you? You see, guys, anyhow, deebiin isaa akkaataa gaafiitti murteessaa jechuudha. Eessisi taking yoo jedhe yes taking tan yookaan immoo do you mind yoo jedhe immoo no I don't mind jettaan jechuudha. Okay, now here's yoo immoo bakkeen sun yoo free ta'e yookaan immoo taa'ee rakkoon qabu namuun qaban jechuudha. Baaduma tan no is free have a seat yookaan immoo sit down yookaan immoo rest or as jettaan jechuudha. You can say have a seat or you can say rest your ass. Or you can say rest your ass, or you can say sit down. Or you can say no, it's free. Is this taken? No, it's free. Have a seat. Rest your ass. Sit down. Or you can say I'm sorry, it's taken. Do you mind? You can say I'm sorry, what is taken? Do you mind if I sit here? I'm sorry, it's taken. If I'm sorry, it's taken. I'm sorry, it's taken. Or you can say, I'm afraid it's booked. I'm afraid what? It is booked. Haala kanaan ni gaafata. Akkasumas immoo deebitee deebisaa immoo namni si gaafata immoo namni adiin ta'e kamata yoo ta'u si gaafate haala kanaan deebisa jechuudha. Kuni walumaa galatti akkaataa teessoo irra taa'an kan konkolaataa keessaa ta'e kan gola keessaa ta'e akkaataa itti teessoo osoo hin taa'in dura permissionii gaafattu jechuudha. Yoo hayyama gaafachuu barbaadde akkamitti gaafatta? Walumaa galatti is this taken? Yes, it's taken qaamee jira. Is this taken? No, it's free in qaamne taa jechuudha. Yookaan immoo do you mind if I sit here? No, I don't mind. Rakkoon qabu. Or you can say do you mind if I sit here or beside you and then I'm sorry it's taken. Or you can say I'm sorry you cannot jechuudha. This is all what I have for you for today, guys. If you have any special question, you're welcome. Barumsa dhaabsanii qopheesse waa'ee spoken irratti waa'ee classroom spoken irratti kutaan tokkoffaa kana fakkaata. Kutaa baay'ee dheeraadha. Walitti aansee gaggaabsee isin barsiisa jechuudha. Till then hagas immoo nagaatti naaf turaa jechuu barbaada. Have a nice time. Akkuma duraanii channel keenya subscribe godhaati. Jabeessaa ammallee baay'ee isin galateeffannaa baay'ee isiniif jirra. Isinillee ammoo nu malee hin jirtanii. Amma isiniif bakka tana geenne ammallee nu jabeessaa jechuu barbaada. Baay'ee isin jaaladha. Naa jiraadha Oromoo koo, qomoo koo, lafee koo, duuda koo, waa hunda koo. Na wajjin dhaabadha. Ammallee jabeessaa bara kana kaayyoon kiyya subscribe kuma 100 akka ummata kaanii ga'uu barbaada. How so? Akkamitti gaare? Yes, within your support, within your subscribers. Isin yoo subscribe naa gootan jechuudha. Hundi keessaniyyuu hin ifatinaati subscribe qofa naa godhe rakkoon qabuuti. Haganaaf nagaan naa tura barumsa biraatiin hanga roobii ol deemutti fayyaa naa ta'a. Bye. See you.